Seenaa bunaa Yaman. Bunni Yaman addunyaa keessatti bunoota duraanii fi beekamoo ta'an keessaa isa tokko yoo ta'u, qulqullina isaa fi mi'aa isaa adda ta'eef beekama. Seenaa bunaa Yaman keessatti waggoota dheeraaf ture. Aadaa, daldalaa fi diinagdee keessatti qooda olaanaa qaba ture. Amalaawwan tokko tokko irratti Yaman bakka jalqaba bunni itti biqiledha jedhamee yaadama. Itoophiyaa ollaa irraa dhufe. Aadaaleen akka himanitti Yamanoonni buna naannoo Mokaa, Ta'izii fi Sanaa keessatti gara 15ffaa keessa jalqaban. Qilleensa gaarii fi lafa midhaan bunaaf mijataa ta'e bunni qulqullina olaanaa akka argatu gargaare. Yamanoonni daldala bunaa addunyaa irratti jalqaba turan. Bara 17ffaa Mokaa buufata daldala bunaa ta'ee bunni gara Awurooppaa fi Aasiyaatti ergame. Bunni Yaman meeshaa olaanaa fi barbaadamaa ta'e. Bunni Yaman karaa aadaatiin harkaatiin qotama. Bunni bakka ol ka'aa ga'ee 1000 hanga 2000 meetiraatti biqila. Bunni Yaman mi'aa addaa qabu. Dhadhaa, chokolaataa fi midhaan goggogaa wajjin. Bunni Yaman qabeenya diinagdee qofa osoo hin taane aadaa keessatti qooda olaanaa qaba. Bunni Yaman eenyummaa fi aadaa biyyaa calaqqisiisa. Bunni Yaman beekamtii guddaa qabaatus amma rakkoo hedduuf saaxilamaa jira. Lafa ulfaataa, haala qilleensa jijjiiramaa, qabeenya dhabuu fi rakkoo diinagdee fi siyaasaa. Garuu bunni Yaman addunyaa irratti barbaadamaadha. Qulqullinaa fi mi'aa isaa adda ta'eef.